Gala bote siti magadanu basa Iyuma ke sakti nergalu jalate Siti zanu nisu kumane bite Sikara lefana wakayo pakenya Wae gocha kiti wae urma kiti Wakeme kifetuan kamusilana Orunor kapuru galata sadenya Sikada lefana wakayo pakenya Wae gocha kiti wae urma kiti Wakeme kifetuan kamusilana Orunor kapuru galata sadenya Sivan kabo galata 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 amarsu idati jirtu amarsu idati jirtu lupun kosi galata amarsu Amarsu, idadi jitu, lubung kosi jalata. Alle, alleluia, 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 alle, alleluia. Sigala de panawa kayo pakenya. Wae gocha kiti wae urma kiti Wakeme kifetuan kamusilana Orunor kahudu galata sakenya Tate arkiniranu dagane Wakiyo galate panna akka galati Bakke bareedaa kanatti fuula akkasaan laannu waaqa isa carraanuuf kenne kana waaqayyo ni galateeffanna obboleessi keenya hojjetaa Oromoo Geedaaros Gaadhaa waaqayyo nutti galateeffannaa waaqayyo nutti galateeffannaa isaafuu yeroo kanatti Nisodaatina waaqayyoon qabna haala rakkisaa keessa yoo jiraanne iyyuu jireenya ulfaataa keessa yoo jiraanne iyyuu waaqayyo gaachana keenya waaqayyo akkas jedhee Abrahaamiin ani gaachana keeti jedhine waaqayyo ani gaachana keeti mandara Gibxii walakkaa deemtee dabarta baasiboy naannoo sana keessa Gibxii sana keessa darbuu hin danda'amu ture waaqayyo akkas jedhanii ani siif gaachana keeti haleluuyaa waaqayyo akkas jedhanii ani siif gaachana keeti utuun tokko sin argin hin dabarta jedhani ameen ani siif lola ani si wajjin nan ta'a wanti sodaattu kana wanti garaan keetti raafatu kana hin sodaatin ani siif gaachana keeti jedhani akkuma jedhe waaqayyo Abrahaamiif gaachana ta'e laawaan siituma waaqayyo akkuma nun jedhinuuf gaachana keenya waaqayyo amanachuun baay'ee barbaachisaadha yaa waaqayyo gooftaa si galateeffannaa galanni bara baraan siif haa ta'u araara kennu eegdee guyyaa har'aa waan nu laatteef si haa galatu baroota fokkisaa keessa guyyaa ulfaataa keessa haala rakkisaa keessa nu dabarsitee nama har'aa waan nu gooteef si haa galatu akka waldaatti si galateeffanna si haa galatu akka waldaatti galata sirraa qabna miseensa keenya keessaa hom tokko waan taane situ gaachana keenya waan ta'e situ da'oo keenya waan ta'e ijoolleen keenya nagaatti eegamanii amantoonni keenya nagaatti eegamanii kanaaf garaan keenya si amanatu si haa galatu gorii fi sadafii
keenya sitti dadhabbii keenya kanaaf si galateeffanna si haa galatu. Ammas dabarteetti kenna jireenya keenya iddoo kanatti saayitii qabnu kana keessatti wanta goonu hundumaa keessatti si ulfeessuu ka dandeenyu waan dubbannu wanta goonu yeroo nyaannu yeroo dhugnu yeroo taphannu wanti hundumtuu seera kee eegne ayyaana kee eegne gochi kennu gargaare jalqabaa kaasii birmatti wajjin maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Haleluya. Waaqayyo galata. Yeroo akkasii kana nuuf kenni galateeffadha. Akkuma beekamu yeroon kun yeroo waaqeffannaa keenya yeroo waaqeffannaa wal bakki akka godhannu malee sagantaa giriitii hojii wal keessaa ta'u malee waaqeffannaa kun qabna. Kanaaf sagalee waaqayyoon gabaabduu see qabna sagalee waaqayyoon kun dargaggoo qabu amma walii wajjin waaqayyoon kun waaqeffannaa kun faarfannaa beekuu faarfannaa tokko yaadachuu kan keenarra baay'ata jenneetu waaqayyoon walii wajjin waaqeffannaa isa booda obboleessi keenya isaanii sagalee waaqayyoon dhageessisa kan keenarra baay'ata waaqayyoon walii wajjin waaqeffannaa kan keenarra baay'ata kan keenarra baay'ata kan keenarra baay'ata kan keenarra baay'ata ulfaatuun baddu gooftaa ulfaatuun baddu gooftaa sammuu koo garraa ta'e gochaan kee agarraa ba'e galaata kee 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 kan keenarra baay'ata kan keenarra baay'ata kan keenarra baay'ata kan keenarra baay'ata ulfaatuun baddu gooftaa ulfaatuun baddu gooftaa sammuu koo garraa ta'e gochaan kee agarraa ba'e galaata kee 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 sammuu koo garraa ta'e gochaan kee agarraa ba'e sammuu koo garraa ta'e gochaan kee agarraa ba'e galaata kee 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 kan keenarra baay'ata kan keenarra baay'ata kan keenarra baay'ata kan keenarra baay'ata ulfaatuun baddu gooftaa ulfaatuun baddu gooftaa sammuu koo garraa ta'e gochaan kee agarraa ba'e galaata kee 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 keenarra baay'ata kan keenarra baay'ata kan keenarra baay'ata kan keenarra baay'ata ulfaatuun baddu gooftaa ulfaatuun baddu gooftaa sammuu koo garraa ta'e gochaan kee agarraa ba'e sagalee guddaan keessatti galanii fulfinni waaqota fayyadamu. Macaafa faarfannaa boqonnaa 23 irraan dubbisan Waaqayyo tiksee kootii anuma hin dhabu. Inni marga lalisaan keessa kan boqotu ni godha. Gara laga aara galfataniittis na geessa. Inni lubbuu anatti yoomisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa na geggeessa. Ani bowwaaduu kana haasudaachisaa keessa adeemeyyee hamaan
hin sodaatu. Ameen ameen. Mee jedhame hamaan natti dhufa jedhee hin sodaatu. Hallelujah. Waan kana sodaachisaa kamii keessa yoo deeme iyyuu hamaan natti dhufa jedhee gonkumaa hin sodaatu. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waa'ee tikeetii iddoo kanatti kan dubbachuu barbaadu. Waaqayyo isin tiksee waggaa har'aa iddoo kanatti dhufnetti har'as Waaqayyo isin tiksee asiin tuuta. Ameen ameen. Tokko nu keessaan irraan galanni ulfinni Waaqayyoo fayyadu. Ittuu nu baay'ise. Ittuu nu baay'ise. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Tiki Waaqayyoo tika akkasiiti. Tiki Waaqayyoo tika laayyoo miti. Yookiin tika karaarra si bu'ee si biraa deebi'u miti. Si baay'isa guyyaa guyyaatti. Garuu ati duwwaan akka Waaqayyo si Waaqayyo toflaa. Deemee keessatti Waaqayyo akka isin tisu Waaqayyo toflaa deemu. Kamu Tuhan galateeffadha. Namoonni baay'een Waaqayyo tiksee koo jedhanii tiksee asirratti maxxanfatanii jiru. Garuu ofii isaanii nuuf tiksuu barbaadu. Baay'een Waaqayyo akka isaan tiksu beeku garuu dursanii ofii isaanii nuuf tiksuu barbaadu. Garuu isa kana miti dubbii. Daawit akkasii aangoo guddaa qaba ture. Waan hundumtuu harka isaa keessa jira. Garuu maal jedhee Waaqayyo anaaf tiksee kooti jedhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Anaaf isin garuu waan tokko hin qabnu. Aangoo qabdu? Waan harka qabdu? Qabeenya qabdu? Garuu Kiristoosii qabu. Isa tiksee isiniif ta'e Yesuus Kiristoosii qabu. Isa tiksee guddaa isiniif ta'e Yesuusii qabu. Kanaaf yeroo hundumaa anaaf tiksee koo Yesuus. Daawit aangoo guddaa qaba. Waan barbaade isa ajajuu danda'a. Akka barbaadetis geggeessuu danda'a. Garuu ana miti anaaf tiksee koo Yesuus. Dalam ni bulbul apa nama tu? Bodoh kan tu bodoh kasih buat cakap main ni. Tiksee ni, wah tiksa muka gerbau kau. Bola ni tiksa kau. Nah dia bisa, sudah tina. Ada bau kau. Nuni kan Yesusi, Yesus tu. Amin. Mana aku banyak yang kau boleh buat namanya. Yesus itu kena. Amin amin. Yesus itu kena. Satu sini. Ihan semua pasti kan. Amin. Nuni yang boleh. Kesuma dah biar lah karena kesih kerana. Waaqayyo tu nuni yang teti. Ada nak orang yang infat. Garu Waaqayyo wan seke yang mute. Ega ke yang wan mute. Jangan diukur dia mute kata. Jadi kena habis abdi. Amin. Kena habis abdi. Amin. Kalau tu bukan habis abdi. Amin. Sebab insan hari. Mana orang fikir sana jadi jahil monis orang sampai sumber. Yo sih kan di sini ada yang jahil makin sanjang di sini ada. Kalau kita mungkin negara apa sih jalan jangan di sini ada yang tengkau sih jalan. Ye ini baru lega jasa semua ada yang barang semua ada yang. Kalau mau bertemu apa? Kalau barang nasi ada yang tebarang yang mau ciri yang sana. Jangan di ini kita. Sekot yang pampasan. Dalam ni bulbul ni Waaqayyo apa itu? Ni Waaqayyo tiksee kau tidak? Waaqayyo tiksee kau tidak? Isu dah tidak gongkuma Waaqayyo tiksee kau tidak? Hallelujah. Sebab itu Waaqayyo tiksee kita jawab sini tahu. Mandala sini kita cuma isu kita cuma ada mati kami sini banam. Amin amin. Balban ni cuma mani sini banam. Sebab itu tiksee juga kap. Tiksee juga kap. Tiksee juga ni. Horisa gaafa inni bitamee tiksee gaafa yeeyyiin fagootii itti dhuftu hoolota gadhiisee baqatan tiksee dhugaan garuu hoolota isaa lubbuu isaa dabarsee laata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yesuus anaaf isin lubbuu isaa dabarsee kenna. Ameen ameen. Kanaafuu yaa bulu gaafa jiraattan gaafa daandii bakka hojii dhaqxan yeroo hundumaa tiksee keessantu Yesuus waan ta'eef raftanii kaatan. Ameen ameen. Tiksee keessantu Yesuus. Imbetani bayu tari wagga kana keessa warra lubbuu hin darban jiraachuu danda'u. Balaa garaa garaatiin warri darbanis baay'ee jiraachuu danda'u. Yaa obboloota ko durra garuu kun hin geenye. Ameen ameen. Sababii isaa tiksee keenya tiksee. Ameen. Ga'oo keenya tiksee. Galanni bulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isatu anaaf isiniif ga'oodha. Isatu anaaf isiniif gaachana. Kanaaf yeroo hundumaa qomaa keenya inni hojii deemu. Afaan keessanii anaaf waan tiksee keessatti taanaan baay'ee ulfaataadha. Ati immoo Waaqayyo akkasitti ibsutti of laatte jirta. Baay'een namaa rakkinni isaanii dabalatee baay'een yoo ta'u Waaqayyo tiksee kooti jedhu. Inni garantaa galfadhutti na geessa jedhu. Waaqayyo yoo tikte of laatte malee na qabee hin beeku. Mana ogeessaa gaafatan ogeessi fayyamaa isin jedhama.
Esa si dhukkuba jedhee information irraa fudhannas. Soba. Dhukkuba beektanii ergisi gaafatee booddee hoddooti itti himte sana ergii baree booddee bakka sanarra dhaqee waa kaa'ee dhaggeeffata. Daawwaa musii barreessa. Yesuus Kiristoos garuu otuu itti himatin tiksee kee waan ta'eef bakka si dhukkubu beeka. Ameen ameen. Otuu itti himatin bakka si dhukkubu. Kanaaf itti gaa akka inni tiksee isiniif ta'e ergii beektanii fi isuma tokko. Galanni bultinni Waaqayyoodhaaf. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf daawwichi obbolo tokko waan guddaadha kan inni bakka qabu. Isinis isa guddaa ta'etu mana keessan keessa jira. Isa guddaa ta'e jireenya keessan keessa jira. Baay'een keenya gaafa fuulli kee luqee babbareedee deemu waan rakkee tokko nagarree fakkaata. Yesuustu keessa nu dabarsa. Ameen ameen. Yesuustu da'oo nuuf ta'e, Yesuustu gaachana nuuf ta'e. Marga isaa keessa akka boqotu kan nu godhesan. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf gamman galanni bulchuu Waaqayyoo. Daani'el boqonnaa jaarra lafa jaarra kan dubbisanii waa'ee Daani'el eegumsa Waaqayyoo nagarsiisu. Waa'ee tikaa kan dubbachaa Daani'elin Yesuus Kiristoos eega. Ameen ameen. Labsiin itti labsameera. Akka inni maal ta'u? Akka inni boolla leencaa keessa bu'u. Labsiin itti labsameera. Boqonnaa irratti gaafa dubbisan. Garuu Daani'el homaa eegalee. Ameen. Eegumsi Waaqayyoo jireenya mana keessanii waan akkasii. Eegumsi Waaqayyoo bakka isin hojjetan ni jireenya. Daani'elin boolla leencaa keessa buusan. Waa'ee Daani'elin eegumsa gaafa dubbisan. Waan tokko illee akka hin galagallee murtii tokko illee akka hin deebiin beekee. Gurguddoonis mootichis maal mallatteessan? Mallattoo irratti mallatteessan. Garuu mootii gara mana isaatti gaafa galu duba dhalee sirrii Waaqayyoo. Waaqayyoo waa'ee keetii gaafa maal gooti Waaqayyoo kititee gooti gaafa jette Waaqayyoo waa'ee keetii mootota riba dhawwata. Ameen ameen. Haleluuyaa galanni bulchuu Waaqayyoo. Deeman keessanii mee Waaqayyoo mootota akka inni argees galanni bulchuu Waaqayyoo. Baay'ee riba dhabeedha mootii. Ganama obboroo gaafa baree waan tokko tuuqee bakka Daani'el duutii jedhamee afaan Waaqayyoo. Bakka eenyuti sila mootii jedhamutti baasee malee akka waa'ee isaa waan tokko jijjiiramti gaana. Garuu waa'ee isaatii afaan Waaqayyoo. Ameen ameen. Waan tokko jijjiiramu yoo ta'e waan ta'eef guyyaa irraatti kaasee jijjiirama. Ameen ameen. Dhugaadha guyyaa irraatti kaasee isin jijjiirama. Jireenya keessan irratti waan tokko hin agartu. Garuu tikteen keessa Yesuus Kiristoos akka ta'e gaafa bartan. Daani'elin mootichi fiigaa dhaqee yaa Daani'el jedhee waame. Waaqaatti waaqessi si oolcheeraare. Ati oolche malee. Ameen ameen. Namni Waaqayyootti of kenne eenyullee yee beeka. In oolchee Daani'elin. In oolche. Labsiin akka jijjiiramne mallattoo mallatteeffame garuu gaafa Waaqayyo gidduu galu labsiin labsiitiin hin diigama. Haleluuyaa. Waa'ee keetiif labsiin labsiitiin hin diigama. Waa'ee keetiif labsiin labsiitiin hin diigama. Waa'ee keetiif yeroo kanaa kaasee ajaja haaraan hin ba'a. Daani'el bisikee iyyee gaafate si oolcheera oolcheera. Ameen ameen. Ina oolcheera ameen. Oolcheera. Si oolcheera Waaqayyo. Haleluuyaa. Wanta hin beekne baay'eerra si oolche Waaqayyo. Wanta hin beekne baay'eerra mana kee oolche Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo tiksee keeti. Si oolcheera Daani'el. Ina oolcheera. Kanaaf hojii maal jedhu warra Daani'el irratti komii kaasan isaan duwwaa hin ta'in haadha manaa isaanii ijoollee isaanii fidanii akkuma itti gataman ta'an boolla leencichaa ta'e gataman ta'an. Daani'el irratti kan ta'e Waaqayyo garuu ergamoota isaa ergee leenca afaan dhufeenyaan nagaatiin buleera. Boraatiin naaf ta'eera leenci. Gaafa Waaqa tiksee keessiif ta'u isa si nyaatu. Ameen ameen. Isa jireenya keenyaatu Waaqa sirraachu. Isa tajaajila keenyaatu Waaqa sirraachu. Ameen ameen. Isa bultoo kee qabee jiru Waaqa sirraachu.
Isa kallattii kamiinuu sitti qabxisu waaqa sirraa jiru. Warra Daani'eliin kasasan gaafa fidanii boolanii ati darbatanii bakka otuu isaan lafa bu'in qilleensanitti miilota kee akkatti qola qaba. Ameen ameen. Garuu ati tika waaqa jala of gashi. Tika waaqa. Galanni bultiin waaqa lafa ta'u. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Siif waaqa tiksee keessa. Mi'a naaf waaqa tiksee keessa. Jireenya koof waaqa tiksee kooti. Ameen ameen. Maari koo injitee dura keenyatti kelbichi cabee dabartee sagalee waaqayyoo har'a gara keenya dhufee nutti dubbatee jajjabeessa. Waaqayyootu tukseetu har'a ga'e. Waggaa har'aas waaqayyo walitti qabeetu asitti sagalateeffannee warra galataa taanee warra waaqayyo isaan tiksan taanee warra waaqayyoon gargaaraman taaneetu har'a geenyee kun har'as walitti qabamne. Kana jechuun waaqayyootu nu tiksee jechuudha. Waaqayyootu nu eegee jechuudha. Waaqayyootu nu gargaaree jechuudha. Yoo bakka waaqayyo gaariidha jedhe gaarummaa waaqayyo bara baraan jiraata jedhe gaarummaa waaqayyo keessa taanetu ayyaana waaqayyo keessa taanetu araara waaqayyo keessa taanetu eegumsa waaqayyo keessa taanetu ayyaanni isaan golboobee nuutiseetu waaqayyootiin nu ga'e har'a nama galataa taanee dhaabbannee waaqayyoon galateeffachaa jiru baay'ee waaqayyoo dhiisanii deemanii baay'ee waaqayyoon galateeffachuu dhiisanii baay'ee waaqayyoodha adda baanii nummoo waaqayyo ayyaana faaraa keessatti meeqeetu dhaabee nama laatan kanaaf sagalee waaqayyo gara keenya dhufe waaqayyo dhufe daawwitu gara guddaa ta'ee jiru mootii ta'ee osoo jiru waaqotti osoo jiru waaqayyo dhabdan waaqayyo keenya waaqotti tuffee goote waaqayyo tuna dhaabate waaqayyo tuna eegale inni tuffee goote yeroon ba'us yeroon deemus yeroon rafus yeroon taa'us waaqayyo tuna tiksa waaqayyo tuna eegale nus akkasuma jechuudha akkuma daawwitu waaqayyo nabdate waaqayyo nabdanneetu har'a geenye waaqayyo garuu hin dhiifne waaqayyo nu eege gargaaramneetu har'a geenye humna keenyaan miti qabeenya keenyaan miti birrii keenyaan miti fira keenyaan miti mootummaa jaarmanii miti namoota jaarman keessa jiranii miti gargaaramnee kanas geenye waaqayyo isa tokko jedheetu nu gargaaree si nu ga'e kanaaf isa galateeffanna galanni guddaan siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u raawwaqa si galateeffachaa jirra walitti qabamnee ayyaana kee keessa teenyetu si galateeffachaa jirra maqaa yesuusin galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u uumamni hundinuu si galateeffatu sagalee uumamni hundinuu si faarfatudha baalliyyuu si faarfatudha qilleensiyyuu si
faarfatu galaanni nu si jajatuudha uumamni hundinuu kan waaqayyoodha hundinuu waaqayyoon galateeffatudha nummoo isaan keessa jira nummoo isaan irra haddadha namni nu isaan irra haddadha nu caacimneessi galateeffanna caacimneessi jajachaa jira caacimneessi farfaachaa jira maqaa gooftaa yesuusin galanni si gaata maqaa yesuusin ol jedhu maqaa gooftaa yesuusin ulfaadhu ulfinni siif haa ta'u waan gootuuf ulfaadhu abdii isaa eebbisu sagalee kee karmaan jaalasaaf kenni isa wajjin ta'i maqaa yesuusin eebbisu eebbi mana isaa haa ganu waan gootuuf ulfaadhu namoota irra hundumaa eebbisu nama torbee nama jaani taasisu nama waggaa har'aa deebinee walitti qabne galata siilaamu nu taasisu akkuma dadhabeef galateeffanne waggaa har'aa boodenne namoota hedduu akka galateeffannu nu gargaari maqaa yesuusin nu gargaari wanta nama tokko qofaaf galateeffanne waggaa har'aa immoo lakkoofne akka fidhetti namoota hedduudhaaf galata qabanne akka dhumnuuf nama galataa nu taasisi maqaa yesuusin nama galataa nu taasisi waan gootu ulfaadhu